Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Qophii hubannaa keenya irraa kana keessatti odeeffannoo yookaan oduu yookaan viidiyoo guyyaa kaleessaa miidiyaa ESAT jedhamee beekamu irratti faca'ee ture tokko ilaalchifneetiyyuu nama ogummaa kana wajjin wal qabate tokko waliin mari'achuudhaaf keessummaa godhannee qabannee yaadnee jirra. Keessummaan keenya kun sagantaa kanaaf haaraa miti. Dr. Habtaamuu Dhugooti. Dr. Habtaamuun Profeesara Miidiyaa Joornaalizimii fi Kominikeeshiniiti. Kana malees immoo Dr. Habtaamuun yeroo garaagaraa dhimmoota ogummaa miidiyaa kanaaf joornaalizimii isa caalaayyuu immoo dhimmoota mirga dhala namoomaa fi imaammata yookaan poolisiidhaan wal qabateen research yookaan qorannoo gochuudhaan maxxansa garaagaraa sadarkaa kitaabaattu maxxansiisaa kan turedha. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Dr. Habtaamuu yeroo kennu kennitee maree kanaaf qophii taatee nu dhiyaachuu keetii fi baay'ee si galateeffadha. Waan amma jedhe kana carraa argattee ilaaluun kee hin oolle. Viidiyoon inni reeffi nama boollatti darbatamu eessaa akka dhufe hin beekamu sadarkaadhuma shakkiitti waan odeeffamuun alatti guutummaan guututti garuu shakkiin tamma yoonaa himamuyyuu Itoophiyaadha ala biyya Afrikaa tokko keessaa akka dhufe odeeffama kan Kaameruun jedhan jiru, Ruwaandaa kan jedhan jiru, Koongoo kan jedhan jiru. Sagalee isa oriijinaal viidiyoo sanarra jiru balleeffameetiyyuu eenyu akka godhan beeknu. Sagalee Oromoonni hiriira irratti dhageessisan waliin miiksi godhanii dhiyaatee kana mee amma laagaa nuufi duucha wanti kun wantan sirriitti beeku viidiyoon kun isaatiin dura bakka biraatti argamuu isaa waan tokko nageenyaan mul'achuu isaa nageenyi asuma irratti arginamne irra caalaanii odeeffannoo funaanuu odeeffannoo iskiriin gochuu irraa eegalee jechuun amma akka odeeffannootti madaala kaasuu saayyuu miti. Uummata odeeffannoon sun darbuu fi wajjin wal bira qabamee mulaalamu karaa ogummaatiin dirqama jiru irraa kaaftee kan dubbattu barbaada Dr. Habtaamuu, Profeesar Habtaamuu maaliif waa'ee miidiyaa barsiiftaa, joornaalizimii barsiiftaa, ijoollee joornaalizimii baratan barsiiftaa, isa baratte atis isa barsiisaa waan kana hubannoo gahaa qabdeeta nama naa mee kanarraa kaasiti dirqama gaazexeessitootaa dirqama miidiyaa keessaa'uu haala biyya akka Itoophiyaa haala amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru jechaan haala baay'ee seensitiif ta'e keessatti odeeffannoo baay'ee seensitiif ta'e akkasii kana dabarsuu irratti dirqamni jiru maal inni kana sana akka jalqabdu barbaada. Baay'ee gaariidha sagantaa kanarratti naaf yeroo keetiif ammas galatoomii gaazexeessaa Tasfaayee kuni dhugumaan dhimma guddaadha. Dhimma hunduma keenya iyyuu yaachisuu qabudha. Egaa ati viidiyoo isaatiif sagalee isaa uummataaf dabarsiteetta isa kanarratti xiinxallu karaa ogummaa gaazexeessummaa yoo waan isaatiin kaleessa dabarsee namoonni muraasii irratti mari'atan kana yoo kan laallu ta'e ogummaa gaazexeessummaa hin guutuu waan seera gaazexeessummaa sin cabsaa keessumaayyuu karaa etiksii jedhuuni journalism etiksiin yookaan immoo akka afaan Oromootti yookaan hiiknu ta'e safuu gaazexeessummaa cabsa. Isa qofa miti safuu gaazexeessummaa qofa sin cabsu. Gadi fageenya isaa sittan himaa seera sin cabsa. Seera gaazexeessummaa sin cabsa yakkas. Gama biraatiin immoo uummata Oromoo irratti insight jedhuuni
akka jibbaan warri Sumaalee yookaan warri gareen suni waa dabarse suni akka jibbaa Oromoorraa qabaatanii uummata irratti uummata biraa kakaasa insight isa jedhu sana kuni garee yakkaa keessa galadha jechuudha. Warra akkas godhan seenaa keessatti yeroo baay'ee Rwaandaa keessa yoo ilaalte amma isaatiin kaleessa wanti dabarse kuni Rwaandaa keessatti reediyoo Malkalens kan jedhamu jibbiinsa gara warra Tutsii irratti Tutsiin fa'aa akkasii jedhanii akka duguugan sanyii irratti geggeeffamu irratti uummata kakaasaa turanii kun garuma sanatti siqa jechuudha. Oromoo irratti jibba kakaasu Oromoo irratti uummanti kun akka jibba godhatu dubbii sana furuu fi nagaan akka bu'u odeeffannoo uummataan ga'uurraa akka jibbi babal'atu godha jechuudha. Kuni dimshaashumatti kana fakkaata garuu specifically yookaan immoo tokko tokkoon yoon keessa galeessiif laale waan inni cabsu ogummaa safuu ogummaa yookaan etiksii gaazexeessummaa keessatti inni tokko miidhaa hin geessisinii yookaan immoo miidhaa ga'uu danda'u gadi buusii kan jedhu jira. Achuma keessa immoo gaazexeessitoonni ogummaa kanaan leenji'anii ba'anii soba himuun irra jiru yookaan waan tokko uumanii facaasuun qaban keessumaayyuu miidhaa odeeffannoon akkasii yookaan immoo sobni akkasii miidhaa kan geessisu yoo ta'u. Karaa gaazexeessummaatti kuni sirrii miti accuracy hin qabu jechuun sirrummaa hin qabu dhugaarratti kan hundaa'e miti namootaan kalaqamee namootaan uumamee yeroo gulaalan sagalee biraa dhimma biraa iddoo biraatti ta'e irratti dabalanii biyya biraatti irratti jechuudha. Gochi suni namoonni boollatti yeroo naman suni biyya Afrikaa biraatti ta'e Kaameruun fa'aa namoonni bira ga'an jiru. Yookaan biyya Itoophiyaadhaan alatti ta'e Oromoon waan akkasiin goone Oromoota akkas godhe jedhanii akkas kaa'uun isaanii ogummaa isaanii irrattis gaaffii guddaa kaasa. Maaliif yoo jette gaazexeessitoonni baay'een isaat keessa hojjetan ogummaa gaazexeessummaatiin leenjiin qabanii fedhiidhumaan durfaa biyyattii gaazexaa afaan Amaaraarraa ka'anii fa'aa ogummaa kana otoo hin qabaatiin fedhiidhumaan miiraatiin ka'anii ogummaa kanaan hojjetaa jiru. Baay'een isaanii immoo hidhata siyaasaa qabu, ilaalcha siyaasaas Oromoo irratti hin qabu. Karaa kanaanii ogummaan isaanii guututti hin dhiyaanne odeeffannoo kanaa dhugaa ta'uu soba ta'uu mirkaneeffachuutu irra ture mirkaneeffanne. Otoo mirkaneeffachuu qofayyuu miti akkanan yaadutti beekaadhumaa miidhaa haa geessisu jedhamee waan walitti qabame malee oduuyyuu miti. Irratti mari'achuudhaaf waan dhiyeessan tokko beekutu isaanirra jira. Akka hayyootaa ofiin jedhanitti jechuu kooti. Beekutu isaanirra ture. Garuu kun wanti inni fakkaatu beekaadhumaa jibbiinsa uummata kanarratti kakaasuudhaa fi murni xinnoon isaat keessa jirtu jibba Oromoo irraa warri qabanii waan akkasii waan dabarsan fakkaata. Kana fakkaata. Namoota achirratti mari'atan keessaa fakkeenyaaf Ermiyaas Laggasee siifan fudhadha. Namichi suni leenjiidhaanii herreega leenjiinsaa. Waa'ee gaazexeessummaa wanti inni beeku hin jiru. Biyya Itoophiyaarraa mootummaa Addawaawii yookaan adda bilisummaa Tigraay irraa erga baqatee ba'e yookaan erga hari'amee ba'e booddee isaan tajaajileera. Ministeera ittaanaa communicationii ture yeroo I think Barakat Simoonitti fa'aanii waan akkasii. Achirraa hari'amee achirra ga'uudhaaf jalqaba lafa Oromoo naannoo Finfinneetii maaster pilaaniin fa'aa otoo hin jalqabin durayyuu 2008 durayyuu lafa Oromoo guuranii safaranii lafni as jiraa dhaqaatii irraa buqqisaa jechaa warra ture jechuudha. Ermiyaasin kun ofiisaatiif iyyuu yakka mootummaan biyya sanii keessatti hirmaataa turte keessatti ofiisaatii hirmaachaa ture. Biyya Ameerikaa keessatti kun seeraan isa gaafachiisu iyyuu qaba. Isaatis seeraan gaafachiisuu danda'a. Uummata yeroo walitti buusan yookaan immoo walitti bu'iinsa yeroo jajjabeessanii
dubbii seeraati. Seeraan hordofamuu waan danda'udha. Dhiifama qofaa nu godhaa jedhanii waan irra darbuun hin danda'amne. Waa'ee isaatis waa tokko jedha wanti isaan godhan kuni akka miidiyaatti siyaasarraa jibbarraa akkasumas immoo ogummaa dhabuurraa fagoo miidiyaa ta'e miti hanqina guddaa akka qabu kun baay'ee nutti agarsiisa jechuudha. Gaariidha. Itti deddeebisuu hin dandeenya maree keessaa waan gaarii nu yaadachiifte isa waa'ee Ruwaandaa jedhu sana dhugumatti badii dhumaatiif gaagama guddaa qaqqabe sanaaf sababa kan ta'e waan miidiyaan tokko sobaan uumee facaasedha jedhamee amma irraattuu ni himama. Kanaaf egaa nuti immoo keessaa immoo eenyu nu caalaa miidiyaan ESAT kanaadha. Waggoota tokko lamaan darban kana baatilee lamaan sadan darban kana gadi isaan amma jijjiirama jedhan kun dhufuu isaatiin dura akka sodaatti uummatichaaf kan isaan facaasaa turan haalli amma biyya kana keessatti mul'achaa jiru kun haala waan Ruwaandaa keessatti qaqqabe sana fiduu kan danda'udha. Eenyu nu caalaa sodaa qaban ibsaa kan turan isaanidha. Amma kan nama ajaa'ibu keessaa immoo ifatti waan gosa lama walitti fidu ifatti maqaan dhaamaa jira fidu dhiyeessuun kun baay'ee nama ajaa'iba. Igaanis karaa ogummaayyuu hedduu jechuun hin danda'a. Daandiidhuma tokkorraa adeemaa baane jechuun hin danda'a. Si wajjinis barnoota joornaalizimii bakkuma tokkodhaan bakkaata jalqabarraa kaafnee sanarras darbee anis erganas dhufee si waa'ee miidiyaa poolisii kan afaan post-graduate programmii kan baradhe irratti keessa caalaayyuu immoo keessa hojjechuudhaan kan baratamu caalaa waa'ee joornaalizimii kun ogummaan isaa maaliif yeroo garaagaraa yeroodhaan jijjiiramnis adeemaa mul'achaa waan adeemuuf yeroodhaa wajjin abdeetu of gochaa haalli ilmoo namaas amalli ilmoo namaas amalli hawaasotaaf jijjiiramaa waan deemu sanaa wajjin fuulduratti tarkaanfachaa deemuudha barbaachisaa. Dhugaa dubbachuu fi maaliyyuu caalaa kan gaaffii keessa galu waan tokko oduu tokkos ta'e odeeffannoo tokko facaasu immoo kaanu dhiibbaa inni qabaatudha kan gaazexeessichi of gaafachuu qabu. Dhiibbaa qaamaa, dhiibbaa sammuu, waan fiizikaal and saayikooloojikaal. Baay'ee yeroo ammaa immoo meeshaa waraanaa caalaayyuu immoo kan rakkina guddaa balaa guddaa qaqqabsiisaa jirus miidiyaadha. Tolas waan tolaas immoo fiduudhaanis waan gaariis fiduudhaanis immoo akkuma sana miidiyaadha. Gabaabumatti ture amma erga miidiyaa the most powerful work kan jedhamu erga jalqabame sanarraa kaaseeti silaa dhugaa dubbachuudhaaf dirqamni keessaa haala Itoophiyaa ammaa keessatti dirqamni irra jiru baay'ee guddaadha. Ija kanaan ilaalamuu qaba ture. Otoo dubbannuu Viidiyoo sana kan qindeesse eenyu akka ta'e karaa kootiin ifatti hin beeku warri ESAT keessaa akka argatan egaa hin himne kan beeknu garuu jalqaba isaatuma irratti mul'achuu isaati. Kanaaf warri ESAT qopheesse waan jedhu qabu yoo eessaa fudhatanis immoo adeessanuu isarratti of gaafachuu qabuudha malee eenyu kan qindeesse hin beeknu. Wanti ifatti mul'atu Viidiyoo tokkorraa sagaleen badee oriijinaal sagaleen badee sagaleen viidiyoo gara biraarraa kan hiriira ijoollee Oromoo agarsiisu irraa fuudhamee walitti dabalamuu isaati. Kan biraa dhiifama sana wanta inni tuquu barbaadu dhiifamarraa waan sana keessa deddeebi'anii ilaaluutiyyuu dursa ture jedhee namana. Isaanumtuu maree kana yommuu jalqaban keessaa qabxii kanatti garbuudhaaf yommuu jedhanu namni qabxii kana introduce gochaa ture sun viidiyoo kana daa'imman akka hin ilaalle gorsina. Kana jechuun maaliif nuti silaa gaaffii guddaa kaasuu qaba ture. Wanta akkasii kun just daa'imman qofaadha. Daa'imman irratti sadarkaa tokkoffaan dhiibbaan qabaata yoo ta'e isa kaan irrattis qabaachuu isaa silaa ilaalcha keessa galuu qaba ture. Isaanuu beeku jechaadha ammeenya viidiyoon kun qabu. Sana
Tiyusilaa gaara dursee ilaalamuu qaba ture. Ifamni kunis immoo haala har'a addunyaa keessa jiru kana si caalaan beeku Habtaamuu connectivity jedhan kun addunyaa waa'ee baay'ee beekta walitti jirtu neetwoorkii intarneetaa kun kanaafuu odeeffannoon tokko daqiiqaa wanti sakandiidhaan iyyuu hagam akka adeemu uummata meeqa bira akka ga'u. Ifamni kun immoo kan dhufe sureeti boodarraa badii qaqqabu rivarsi gochuu hin danda'a inni jedhu haquu hin danda'an jedhu gaaffii guddaadha. Baay'ee kan wal dubbachiisu kan wal gaafachiisudha. Mee karaa biraatiin maali wanti kun eenyuyyuu qopheessu? Afattiin beekamu amma karaa biraatiin maali akeekni waan kanaa maal ta'a jetteetu yaadda? Hamni jiru amma tokko mootummaa naannoo Ogaaden jedha warra wayyaanittis kan qabatu jira. Ifattiin beekamu eenyuyyuu hojjetu? Waan hojjetame argineerra, waan ta'e dhaamsa darbe argineerra. Dhiibbaan isaa maal akeekni isaa maal ta'a jettee ilaaltamii sarraa kaa'u? Maal akeekni waan akkasii kana hojjetanii facaasu haala poolitikaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessatti? Keessumaayyuu jaarmiyaan sabaa himaa biyya United States keessatti seeraan galmaa'ee hojii hojjetaa jiru waan akkasii dabarsuunsaa tokkoffaa waan miidhaa qabudha. Hololaa uummata Oromoo maqaa xureessudha. Uummata Oromoo irratti immoo warra kaan irratti uummati Oromoo irratti akka jibbi akka ka'u waan godhudha. Abbuma barbaadde irraas jibbi haa ka'u. Gochi kuni waan akkasii miidiyaa idilee irratti dabarsuun jibba facaasudha. Haala kana kontekstii keessa yookaan immoo bakka galmaasaa keessa keenye yoo ilaalle qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo irratti holola geggeessuun seenaa yeroo dheeraa qabaatis beektaa. Hololoota turanii viidiyoowwan sobaan waraabanii godhame kuni kan yeroo duraa miti. Mootummoonni Habashaas haa ta'u warri isaan deeggaran keessumaayyuu warra aangorra jiran kuni adda bilisummaa Tigraay fi adda waawii kuni watarii baddannoo irratti namoota ofii isaaniitii fi ajjeesanii fixanii adda bilisummaa Oromoota akkas godhee uummata Oromootu qaalee jedhanii bara 90moota keessaa hololaa viidiyoo karaa televizyinii dabarsaa turan jechuudha. Kuni kan isaatiin dabarse kunis akkasuma garuma sanatti siqa uummatuma kana maqaa balleessuu, maqaa xureessuu, jibbisiisuu fi uummati kuni yeroo itti duguugaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru akka waan uummati kun ofii isaatiin duguugaa sanyii gaggeessuu fakkeessanii kaa'udha jechuudha. Uummati Oromoo yeroo otoo isaatti miidiyaa dhugaa ta'ee miidiyaa ogummaa eeggatee deemu otoo ta'ee maal gochuutu irra ture? Miidhaa uummata Oromootti yeroo kana ga'aa jiru fakkeenyaaf manni irratti gubachaa jira nama gara 600 olitti manni irratti gubatee gara bahaarraa. Namoonni du'aa jiru jiraas mana keessa kan du'aa jiran jiru. Liyyuu poolisiin daangaa ce'ee Gujii keessatti Cinaqsan keessatti Baabbillee keessatti iddoo adda addaa keessatti duguugaa sanyii gaggeessaa jira. Jeneraalota mootummaa ammaa kanaa wajjin wal ta'anii jechuudha. Silaa isaan sirrii otoo ta'anii kanarratti gabaasu. Uummata dhumaa jiru, uummata mootummaan fixaa jiru garuu uummata kaan fixa jedhanii kaa'uun isaanii dhugaa sitti himuudhaaf jibbisaa baay'ee jibba guddaa akka ta'e nutti agarsiisa. Tokko kanadha. Kan biraan qabsichas maqaa xureessudha. Qabsoon uummata Oromoodha. Qabsoo uummata kaan irratti xiyyeeffatee balleessuudhaaf hojjetu miti. Garuu isaan ergaan isaan dabarsuu barbaadanii uummata nagaa fixaa jiru isa jedhu sana dhugaa keenya nu jalaa dhoksuu barbaadu, dhugaa keenya awwaaluu barbaadu nuyi duguugaa sanyii nurratti gaggeeffamaa jira malee nama irratti duguugaa sanyii gaggeessaa hin jiru. Liyyuu poolisiinis daangaa Oromiyaa ceetii kan uummata fixaa jiru. Uummati waan godhe yoo qabaate
ofirraa ittisuun iddoo tokko tureera garuu namoota nagaa ta'an Sumaalota nagaa ta'an irratti tarkaanfii fudhatame amman beekutti hin jiru kan jimlaadhaan fixuufaa kun. Egaa akkuma isin jedhe uummata maqaa balleessuu insight gochuudha vaayolensiin akka itti fufee jiraatu. Warri Sumaalis kana yoo ilaalan hin aaru Oromoo wajjin dabalanii wal loluu danda'u. Qabsoon Oromoos immoo laafaa. Oromoodhaafis Somaaleedhaafis jarri ilaalchi isaan qaban gaarii natti hin fakkaatu garuu ergaan isaan dabarsaa jiran kanuma fakkaata. Egaa waan malleetu wantisaa ifaadha. Eenyuyyuu qopheessuu, eenyuyyuu qopheessee facaasu akeekni isaa waan wagaa ummatichumaa fi qabsoo ummatichaa irratti kan xiyyeeffatedha. Wanti badiin guddaan jedhamuu danda'amu uummataaf dhaabaa walitti cafallaqanii fiduudha. Maaliif kun ifattuu dhaabayyuu hin jedhu. Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti gochaa suukanneessaa namoota irratti raawwatamaa jiru jedha. Namoonni ajjeefamanii boollatti darbatamuudhaaf boolli dhoksaa, awwaalli dhoksaa mul'achuu waan akkasii fa'aa of keessaa qaba. Oromiyaa keessa kan jiru Oromoodha. Sana wanti irra deddeebi'ee kan afaanitti na dhufa waan kana gaddisiisa isa jedhuudha. Haalli saayidiin isaanii baay'ee gaddisiisan isa kana. Tarii xiyyeeffannoon dhaaba irratti ta'uu danda'a. Wanti kun garuu uummata biraa biratti haala dhugaa kana jechuun danda'amne nammeessee dhiyeessuu akkuma immoo jettee keessaa waggaa 27 darban kana kun irra deddeebi'ee argameera. Waa'ee badannoo kaafteetta sana qofaayyuu miti nama ijaajjee billaadhaan morma nama kutufaa viidiyoo waraabanii facaasuun iyyuu ture waanuma ajaa'ibaa. Daa'imni viidiyoo sana ilaalullee waan yeroo viidiyoon sun faca'aa ture waan dhagaa ture keessaa Finfinnee keessatti maali isa ajjeefamaa jiru du'arraa oolchuudha moo kaasanii viidiyoo kaasutu dursa ture isa jirta jechaan ta'e jedhameetuma waan ololaaf hojjetamaa ture akka ta'e. Kunis ifaadha dubbachuuf fiilmii Itoophiyaa keessatti hin uumamne waan Itoophiyaa keessatti hin taane fidanii haala kanaan qindeessanii dhiyeessuun sigaa sanuma baay'ee nama gaddisiisa. Gaafiin guddaan yeroo ammaa kana ka'u keessaa immoo baatilee 3-6 darban kana gamuma warra tokkummaa biyyattii warra Itoophiyummaa dhaadessu kanaan kan dhaga'amaa jiru nuti tokko walitti dammaramna aandineedha meddamarii dhufeedha. Haala kana keessatti immoo kana waan akkasii immoo sana cinaadhaan dhiyeessuu baay'ee gaafuma guddaa namatti kaasa dubbachuuf maal godhaa jirra ree maal inni kan ta'aa jiru kun jennee of gaafachuudhaaf nu dirqisiisa. Asiin ijaaruuf yaalaa asiin diiguun asiin walitti meessuu walitti yaalaa asiin immoo walitti hadheessuu walirratti kakaasuu baay'ee gaddisiisaadha. Yeroo deddeebi'amee kan of gaafadhu uummanni kun maaluma godhe uummanni kun maaluma balleesse isa jedhuudha. Kana dhiisanii maaliif gaafii uummataa kana hubachuuf yaaliin hin goone maaliif uummata kana akka farra biyya kanaa taasisanii dhiyeessuuf yaaliin godhamaa akka farra uummatoota gara biraa. Torban tokko moo lama ta'e beeku torban tokko duras immoo sagantuma kanarratti sagantaadhuma isaa ilataa jedhu kanarratti namoota kana keessaa inni tokko nuti kaleessa dhiyaate keessaa inni tokko warra Itoophiyaan diigamtu malee dimokiraasiin dhufuu hin danda'u jedhanii kaayyoo eenyummaa irratti hundaa'e aayidentii irratti hundaa'e qabatanii kan sosso'an shakkii tokko malee adda bilisummaa Oromootiin jedha. Achirratti immoo gaafii guddaa dhugumaa kanaa akeekni dhaaba kanaa dhugumaa kaayyoon dhaaba kanaa moo waa'ee waan hin beekne tokko dubbachaa jirraa dhimuma bu'aadhuma yookaan geemii poolitikaa irratti galchuuf jecha injifannoo dirree poolitikaatti argachuuf jechumayyuu otuma beeknu soba ta'uu isaatu beeknu kaafne dubbana nama haala kanaan egaa walitti daddabalamaa adeeman bu'aa dubbachuuf kana kanatti iyyuu
walitti qaban ilaalan baay'ee gaddisiisaadhaaf gaaffii guddaa kan namatti kaasuudha sammuu namaa keessatti uumuudha. Ani gama kootiin agas kan biraa waan jedhu iyyuu qabu mi'aati gaaxinnoo kaafnee tuttuqnee irralleeti cunqindeessineetuma samaraayis goonituma kaa'uudhaaf wanta akkasii kun wanti haala kanaan darbu kun paawarii miidiyaa sila tuqne kana constructive versus destructive role jenneerraa bara amma keessa jiru kana keessatti wanti amma miidiyaa humna qabu hin jirre yookaan immoo miidiyaan the most powerful weapon ta'uusaa kaafneerraa mee ishee irratti waan jettuu qabaatte gama fuulduraattuu waanuma hojjennu waan dhiyeessinu keessa deddeebinee ilaalaa deemuuf akka nu gargaarutti kana walitti qabdeemee waan tokko waan jettuu qabaatte. Tokkoffaa irratti dhiifama qofaan hafuun qabuun jedha warri isaatii tarkaanfii fudhachuu qabu gaazexeessitoota akkas godhan kanarratti yookaan jaarmiyaa isaa kaan keessaa baasuu qabu yookaan immoo seeraan itti gaafatamuudhaaf of qopheessuu qabu jechuudha. Gama biraan miidiyaanis jechi nama keessaa ba'uus humna guddaa qaba. Itti gaafatamummaadhaan yoo dubbachuu baanne sirni dimokiraasii irree yoo kan dhufu ta'e borii uummata walirratti kakaasuuf deemna jechuudha. Kanaaf jechi miidha, jechi xinsammuu namaa miidha, jechi qaama namaa miidha. Namni akka wal ajjeesu godha. Yookaan immoo violence wanti jedhamu kuni dhiitinsi mirga dhala namaa akka babal'atu godha. Keessumayyuu Oromoo irratti akka babal'atu godha. Jibbii yeroo baay'ee dhiitinsi mirga dhala namaa akka babal'atu godha. Kanaaf nuyi yeroo kana gaa seenaa amma deemaa jiru kana wal qabsiisnee ilaalutu nurra jira. Isaatiin erga Abiyyiin aangootti hin dhufin duraa amma tokko tasgabbaa'anii oduu hojjechaa turanii waan adda addaas gabaasaa turanii waa'ee qabsoo kanaas immoo gabaasuma amma tokko gaggaarii iddootti dhiyeessan baay'ee qaba akkuma ati illee beektu. Dubbii madda marii kun gaafa dhufaa deemu jarri iddoo durii Itoophiyaa tokko amantii tokko biyya tokko isa jedhu sana gara sanatti deebi'uudhaan nama afaan Oromoo dubbachuu barbaadu Oromiyaan mirga isheetii fi ofii bulchuu qabdi yeroo jedhamu akka biyya bittinsuutti faa warra ilaalantu jira jechuudha. Kana qofa miti Haacaaluu Hundeessaa fakkeenyaaf amma konsertiidhuma Isaayyaas Afwerqii simachuudhaaf godhame irratti sirba tokko sirbee ture. Achirratti waan sirbeef jecha yeroo mana isaa galuuf deemu ati dhiphaadhaati kanaat akkas jedhanii reebicha akka taggaaman Viidiyoo afaan Oromootti dubbatee ture. Yeroo baay'ee jecha akkasiis gocha akkasiis jibba namoota Oromoo dhuunfaa ta'anittis haa ta'u Oromoo akka walootti akka giruupitti jibba irratti adeemsisamaa jechuudha. Baay'een isaa siyaasaanii kan siyaasa kalkuleetii godhanii siyaasa herreeganii Oromoon abbaa biyyummaa isaa akka mirkaneeffanne hiree ofii murteeffachuu akka hin dandeenye yookaan uummata kaa wajjin walitti dhufee akka biyya sana hiree ishee murteessuu hin dandeenye holola dursanii iddoonni ga'uu barbaadu hanqisuu warri barbaadan waan akkasii gochaa jiru. Borus akkasiin godhan jechuu miti saaxilamuu qabu. Nus immoo waanuma isaan godhanitti reaaktii gochuu qofa otoo hin taane itti qophaa'utu nurra jira. Waan baay'eetti itti qophaa'utu nurra jira. Odeeffannoo uummata biraan ga'utti baay'eetti qophaa'utu nurra jira. Iddoo wanti tokko ta'etti otoo hin turin ibsa baasuun harka keessaa akka Oromoon hin qabaanne himuun barbaachisaadha. Warra immoo waan akkasii dabarsanis isaanumayyuu gaafachuun barbaachisaadhaaf gaariidha. Maaliif akkas gootanii yoo jechuun ni baatte boritti fufanii waan akkasii gochuu danda'u jechuudha. Egaa kanadha dimshaashumatti egaa wanti isaan dabarsanii ogummaa safuu seeraaf safuu gaazexeessummaan cabsaa. Uummata kana irratti jibban kakaasaa uummata gidduutti jibbaa fi walitti bu'iinsa hin kakaasa
seera ala. Maqaa uummataa hin balleessa. Kana hundumaa caccabsaniiru jechuudha. Biyya seerri jiru keessa jiru warri isaati. Biyya Ameerikaa keessa waan akkasii gochuun baay'ee si gaafachiisuu danda'a akka miidiyaa organizationii. Kanadha. Egaa dimshaashumatti Oromoo waan akkasii irratti dammaquu odeeffannoo waliif dabarsuu uummanni akka wal duran dhaabanne gochuu barbaachisaa ta'a jechuudha. Wanti kun aadachiifte egaa waan ifa ta'edha. Ogummaa kana keessa tureen jira. Jecha si gaafachiisaa tokko irra deddeebitee kaaftee kanayyuu miti Profeesar Habtaamuu anaaf keessaa nuti warri mootummaa wayyaanee jalatti ogummaa kana hojjanne argine waa'ee seeraan si gaafachiisuu iyyuu miti. Gaazexeessaa dhugaa tokko gaazexeessaa ogummaa sanaaf etiksii ogummaa sanaatti bulu tokkoof dura kan sammuu isaa dhufuu qabu iyyuu seeraan na gaafachiisaa wanti kun iyyuu osoo hin taane odeessii koo sana biratti rakkoo akkamii uuma laataa sasila jenne physical or psychological dhugaa dubbachuuf ogeessa dhugaatiif kana gaaffii isa jalqabaa ta'uu kan qabu malee seeraan na gaafachiisaa iyyuu inni sun lammaffaadha. Isa duraa kana irratti kiliif taanaan tarii gaaffiitti dhiyaatu iyyuu xiqqaachuu iyyuu danda'a. Isa kana dursitee of gaafatte dhiisuu iyyuu dandeessa. Silas tuqeera waan kana miidiyaan isaati kun amma waggaa tokko gaajaa fakkaataa yeroo namticha Hayilee Laaremuu jedhamu sanas dhiyeessanii namti sun waan fedhe dubbatee uummata guddaa kana akka fedhetti arrabsee bu'eessi wanta anas bahanii jedhanii kontentii yookaan immoo waan interviyuu sana keessatti darbee fi itti gaafatamaan habbicha nu miti. Yeroo sanas jedheen ture kana wanta akkasii hin jiru. Eenyuun dura itti gaafatamummaan jalqaba namticha isaa wajjin gattaa'e sana itti aansee editariin chiifii jira. Itti aansee sadarkaadhaan itti gaafatamtoonni miidiyaa sanaa jiru. Yoo kun maaliif bakka kaa'amere? Yoo kun wanta akkasiin barbaachisu ta'e yoo immoo miidiyichi waan bifa oduutiinis bifa sagantaatiinis facaasuuf itti gaafatamaa hin taane maaliif kutaadhuma tokko bananii maayikiraafooniidhaaf kaameraa achi dhaabanii abbichi akka fedhe jedhu maaf biraan deemnere? Itti gaafatamummaan gaazexeessaa tokko osuma taanii waliin haasa'aa jiran amma akkaan ifati waliin mari'annu waan imaammata miidiyaa kanaa wajjin otiksii nuti lafa keekkoodhoof otiksii ogummaa kana wajjin kan hin deemne isaas darbee seera kan cabsu ta'ee kan natti mul'ate yoo sirraa dhagaye battaluma sanatti sadarkaa si dhaabsisuuf tan iyyuu dirqama qaba. Wanta akkasiin ta'u sana yookaan immoo kun sirrii miti battalumatti waan isaa dubbadhee oorsi dhaabseetuma iyyuu galatoomii maayikiraafoonii koo lafa naa kaayii nagaatti jechuudha. Dirqama amma kanatti adeemutu irra jira gaazexeessaa. Egaa yeroo sanas akkas ta'e ammas immoo osoo ba'anii waanuma dhiifama sararaan lama moo sadiin iyyuu dhiifama jedhanii kana silas jedheera. Yeroo ammaa kana haala konnektiiviitii addunyaan keenya amma keessa jirtu kanaan odeeffannoon tokko daqiiqamti sakandootaan iyyuu miliyoonota meeqa bira ga'ee daameejii miliyoona lakkaa'amu qaqqabsiisuu danda'a. Rakkisaadha immoo inni jalqaba waan sana taa'ee dhaggeeffate dhiifamni gaafatamuudhaaf wanti sun soba ta'uusaa as deebi'ee ilaalee dhiseensaa gaaffii kan biraati. Yoo immoo battaluma tammattiidhuma kanatti soba ta'uusaa mirkanaa'e duraan maaliif of hin gaafanne? Wanti kun baay'ee seensitiiviidha hoo nama 4 ta'anii waliin taa'u maaliif of hin gaafanne jalqaba? Lakki wanti kun afeellee tureellee yoo adda bahe wayya waan muddisiisu qabu. Akkuma musilaati tuqxe waanuma ololuma uummata irratti oofuu qabsoo uummatichaa irratti oofuu yoo ta'een alatti wanti kun darbee safees immoo bu'aan isaa maali inni akka miidiyaa kanaaf maquma miidiyaa dugda duuba akeekni gara biraa jira yoo ta'een alatti kanuma gama kootiin
Biraas waan dabaluun qabu yooti waan itti dabalchuu. Waanuma gabaabduu tokkoon jechuu barbaade. Fakkeenyaaf afaan dhiifamaan godhaa jedhaniiru garuu ibsa barreeffamu sirna akkuma gaazexeessummaa keessatti beektaati. Dogoggorri gabaasaa tokko yookaan oduu barreessitu waan adda addaa dabarsitu keessatti dogoggorri yoo uumame yeroo baay'ee dogoggora jiru sana sirreessutu sirra jira. Gulaalaan isaa ta'u gaazexeessaan waan sana baasee barreeffamaan wanti kun akkanan sirreeffamee ture dogoggorreera waan akkasii dabarsinee turre garuu akkasitti asirraa'u jedhanii uummata waan sana dhaggeeffate jechuun jamaa isaanii oodiyensii isaanitti himuutu irra jira. Oodiyensiin isaanis jibba godhata jechuudha. Namni baay'een akkuma atu jettee al tokko waan tokko laaltee jennaanii deebitee ilaaluudhaaf si rakkisa. Kanaaf jibbaa fi ilaalcha hin taane alma tokkotti uummachuu dandeessa. Garuu isaanii barreeffamaan illee waa jechuutu irraa eegama. Gaariidha. Hawwiin koos ilaallee waan kana akka Amaariffaan iyyuu mari'annuun barbaade ture akka warri dhimmi kun ilaalu hundumtuu rakkoo tokko malee akka faana bu'anii deebisoo qabaatan itti kennanuu garuu xiqqoo ati komforteebilii Amaariffaan yaadan qabu sun akkasiin tolle waan na ibsiteefan dhiisee karaa kanaatiin gaafiinuu ka'isidha irra deebinee waan jennaa. Gama kootiin yeroo kee kanaaf baay'ee galatoomsiin jedha. Tarii dhimma wal fakkaatuun dhimma si ilaaluun tarii walitti deebina ta'a. Har'aaf garuu baay'ee nagaa ta'e nu jiraadhuusiin jedha. Jajjabeni bubulana baase begadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa injira daloni jajjabeni bubulana baase begadeni inkenu daloni biya basa le jarkadu amor kurasasa bobo kizajira keroni gumada basa jajjabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kizajira keroni gumada basa jajjabeni Nakaduti kae sinyarum buntu fida lole nyuma kita gartisi abani sodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi bacaza tu darara warabeti egi kaera warabeti egi kaera warabeti rowi kaera warabeti egi kaera warabeti rowi kaera lolia kero irre tokuma jimsena gamtomne tokomne dina bukimna Gamtomne tokomne dina bukimna ya gero irre tokuma chimsina tokomne gamtomne dina bukimna ya gero aso kugaren karara ya gero illoltu kae fintoltu ya gero siliksi hunde mbukisi ya gero akai namne idishi ya gero irre tokuma chimsina gamtomne tokomne dina bukimna tokomne dina bukimna hambora Walaga salale arsira balera sululta
Bubbulana baase de gadeni Inkenu daloni biya basa Le jarka duwa morkura sasa Inkenu daloni jachabeni Bubbulana baase de gadeni Inkenu daloni biya basa Le jarka duwa morkura sasa Bobo kisa jira keroni Gumada basa jajabeni Intenye arasi fininsa Akuma kale seti gadeni Bobo kisa jira keroni Gumada basa jajabeni Intenye arasi fininsa Akuma kale seti gadeni Yandire rasa fisa demu Aduno suni karati Ofete abiya gadiftu Jarren garanke si koranti Firuma ofirre fatti altu Duhan ille fira wadala Kobalo lunta panumbasu Gamtan lolutu irra jala Gamtan lolutu irra jala Cemne lolutu irra jala Gamtan lolutu irra jala Cemne lolutu irra jala Lolia kerro irre tokkumma cimsina gamtoomne tokkoomne diina bukkifna Lolia kerro irre tokkumma cimsina tokkoomne gamtoomne diina bukkifna Lolia kerro irre tokkumma cimsina gamtoomne tokkoomne diina bukkifna Lolia kerro irre tokkumma cimsina tokkoomne gamtoomne diina bukkifna Lolia kerro oricha diina kerro Lolia kerro diincha kola turoro Lolia kerro yaabo kisugoni lolu Lolia kerro isa kana jesu tolu Lolia kerro irre tokkumma cimsina gamtoomne tokkoomne diina bukkifna